sa'aatii torba guutuu afur ta'anii nagaggalagalchaa turanii. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa tokkoo kaasee haga kutaa jahaatti jechuun hanga abbaan koo lubbuun jirutti baradheera. Sanaan booddee garuu mana haadha lamaatti oliif gadi otoon jedhuu barnootatti otoo hin deebi'iin hafe. Haatii fi abbaan koo na dhalchanii fi na dahan jalqabuma akka wal fuudhanitti daa'ima ana qofaa godhatanii waggaa 4 waliin jiraatanii haati kiyya abbaa koo waliin mana warra ishee keessa jiraachaa waan na turteef walitti bu'insa yeroo sanatti gidduu isaaniitti uumameen dhalakee narraa fudhuu bahi akkuma jetteen abbaan koo anaan isheerraa fudhatee gara mana warra isaatti na fudhatee deemuun manni warri isaa baadiyyaan jireenya ani isa biratti bare waliin mijataa yookiin immoo walqixxee waan hin taaneef magaala bakka ofii hojjetutti na fudhatee otuu haati kiyya magaaluma sana keessa jiraattuu anaan illee isheen akka waliin jiraadhuuf waantan feeneef yeroo sanatti qarshii xiqqoodhaan nama nyaata nuuf hojjetu nuuf ramadee abbaa koo waliin ijoollummaa kootii kaaseen jiraachuun jalqabe. Haati koo yoom dhuftu haadha koo waliin yoom jiraattu yeroon jedhuunii har'a bor otuma naan jedhuu anaan ofitti na fudhatee waggaa tokko booddee haati kiyya kan na deesse dhiira gara biraatti mana maatii ishee keessatti heerumtee waliin jiraachuu eegaltee. Kanaanis maatiin abbaa koo kanaan booddee araarri uumamu hin jiru durbaaf gadi jettaaree dubartii siif taatu barbaadiitii fuudhii mucaan wallaalaan kunillee sirratti akka hin miidhamne ati hojii kee ooltaa jedhanii gorsaniini. Kanaan abbaan koos an akka koof jaalladheen kaadhimmadheen cidhaan fuudheen waliin jiraachuu jalqabeen daa'imarreerraa godheen naaf milkaa'uu dideeraa. Mee warri koo siif ni taati kan jettan baadiyyaa maatii kan nama hin beekne naaf ergaa jechuun gara warra isaatti ergataa. Warri isaas haatiif abbaansaa mucaama naannoo isaatti guddatte tokko elaa kunoo intalli kun siif ni taatii bareedina ni qabdii simboos ni qabdii maatiin ishee maatii gaariidhaa jedhanii fidaniifi yeroo kanatti abbaan koo isin naaf filattanii jennaan maalan keessa deebi'aa gaa'ela koo rakkan jiraadhuuf daa'ima koo ishee dhalattee guddachaa jirtu kanaatiif illee haadha gaarii akkanaaf taatuuf qofa naaf kadhadhaa naa gorsaatii naaf kennaa jedhee intala fudhatee maatii isaa immoo gaggeesse. Kanaan haadha buddeenaatiin guddachuun eegale. Haadha manaasaa fuudhee waggaa tokko booddees gara barnootaatti na ergee barnoota koo barachuun jalqabe. Haati buddeenaa kiyya haadha kiyyaatiin ol ijoollummaa kootii kaasee jaalala naaf kennitee ofiillee ijoollee yeroo godhattetti ijoollee isheef ani guddistuu ta'een otoo isheen mana kana hin jirtu ta'ee eenyutu ijoollee kana naaf qabaa naaf guddisaa simboo jedhamu argadheen mana haadha buddeenaa kiyyaa fi abbaa koo biratti guddachuun jalqabe. Abbaa kootiin haadha koo na deesse birattillee yeroon jiru haadha koo caalaa irra caalaa ittiin jaalladhaa. Innis akkuma kanaa baay'ee na jaallataa afaan isaarraa maqaa koo hin buufatu. Dhufee mana taa'ee jennaan jabaadhee guddadheellee mataa isaatti hin fiigaa. Utaaleen waliin hin haasa'aa. Bilisummaa addaa fi guddaatu inni yeroo na bira jiru anatti dhagahamaa. Takkaaf na nuffee takkaaf na dadhabee narraa bu'i narraa ka'e jedhee hin beeku. Hojiidhaa dadhabee dhufee gara manaatti yeroo galu jalqaba kan ilaalu anaanidha. Sanaan booddee obboloota koo warra kaan ilaalaa. Harka abbaa koo fi harka haadha koo irrattani mucaa qananii ta'een guddadhe. Haati buddeenaa kiyya hojii nan madaalle humna kootii ol ta'e gonkumaa nan hojjechiistu argaatti gaarii ta'een dhoksaatti dhala abbaa manaa koof hamtuu yoon ta'e nama toon taane rabbitu na argaa rabbitu natti dheekkama jetti. Akka haadhaallee mucaa kanaaf ta'u yoon baadhe haadha buddeenaa gaarii hamaatti hin kaafamne ta'uufii nan danda'a jechuun ijoollee isheen ol of eeggattee anaatiin na guddiste. Ani garuu dhugaa dubbachuuf jaalala haadha koorraan argannedhan haadha buddeenaa kiyya kanarraatiin argadhe. Hanga abbaan koo boqotutti
barutti jechuun umurii koo waggaa 12 yeroo kutaa 6 barachuun eegaletti haadha buddeenaa koo biratti guddadhe. Harka abbaa kiyyaan guddadhe. Abbaan koo erga boqotee booddee ofiif haati buddeenaa koo ijoollee 4 yeroo gabaabaa keessatti isaaf deessee waanta turteef egaa intala koo nu waliin rakkachuun qabdu. Haati kee jireenya gaarii jiraatti. Anis ijoollee koo irraa adda si godheen otoo hin taane jireenyi gaarii siif malu achi jira jedheeni jechuun gadda abbaa koo booddee mana haadha koo isheen adeessee deemeen akkan jiraadhuuf haati buddeenaa koo na ergite. Anis mana haadha kiyyaa ijoollee haadha koo obboloota koo waliin jiraachuu guddachuun eegale. Haati kiyya immoo erga heerumtee ijoollee 3 gara biraa godhatteetti. Kan jiraattu qabeenya maatii ishee haadhaa fi abbaa ishee hogganuun waan na ta'eef beellii fi rakkinni mana ishee keessa hin jiru. Hamma haadha buddeenaa koo miti nuusa haadha buddeenaa koollee jaalalaa haati koo natti argisiistu. Anaan mana ishee keessatti sanyii abbaa kee jettee na arrabsiti, na abaartisi. Qixxee obboloota koo warra kaaniin haati kiyya nan ilaaltu. Sanarratti immoo darbee yeroo mana ishee galirraatii kaasee barnoota kootti deebi'een barachuuf yaalii godhee ture. Haa ta'uutii garuu barnoota walakkaa gaheen si'a 3 kutaa 6 keessatti keessan deebi'ee. Yeroo turtii si'a 3 waggaa 3 keessatti barnoota qofaan hin miidhame otoo hin taane kabaja durbummaa kiyyallee abbaa buddeenaa kiyyaatiin hin dhabe. Dhabuu qofa miti. Irra deddeebi'ee baadiyyaatti magaalatti bakka iji haadhi koo mana keessa hin jirretti hin na gudeeda. Dubbattee jennaan foon kee kukkuteen saroota balbala kana jirtuuf hin kennanaan jedhee na doorsisa. Kana qofaa miti. Dhumarratti nama kanaaf otoo hin beekin nan ulfaa'e. Daa'imni gadameessa koo keessatti hafee oolee simbulle ulfa ta'uu kiyya otoon dhokfadhu. Haati kiyya dadhabbii koo jijjiirama qaama koo mallattoowwan ulfaa tokko argisiisuun na argitee narratti bartee intalli kun dhiira barte moo jechuun ofitti na waamtee garaa koo yeroo tuttuqxu ulfa ta'uu kiyya haati koo narratti bartee otoo hin beekin jechuudha. Kanaan ulee qabattee narra dhaabbattee eenyu waliin ciisteeti akkana kan si godhe jechuun haati kiyya na deesse na gaafachuu eegalte. Hundaafuu abbaa buddeenaa koodha jedheen dubbachuun danda'u mitiiree afaan koo qabadheen haga isheen na reebdee dadhabdutti miila ishee jalan ture. Haa ta'uutii garuu ollaanis wanta dhagaheef ollaatti dhugaa jirtu ani immoo seeraan yeroo na gaafatan ittan himee. Dubbiin kun akkanani abbaa buddeenaa kiyyarraatiin ulfaa'e ollaa guutuu gahee deebisee akkan dubbadhe haadha kiyya ka'e. Haati kiyya intalli kun mana kana gaa'ela koo diiguufidha jechuun dhaqi maqaa abbaa manaa koo balleessuu keerra diqaalaa kee waliin bakka barbaadde jiraadhu naan jettee mana isheetiin ariite. Haadha laman qaba mitiiree haadha koo ishee rakkattu ishee tokko biran dhaqe. Isheenis waan hin ta'e rakkinan dabarsee yeroon itti himu homaa rakkoon qabu hin yaadda'in dhala kee anatu siif guddisa akkuma koo hojjettee jabaattee numa jiraatta homaa hin yaadda'in jireenya dubartii keessatti kufuu ka'uun kanuma jirudha naan jettee bakka haati koo naaf hin gaddinetti haati buddeenaa koo naaf gaddite. Ofiif jireenya gaarii hin qabduutii malee anuu mana haadha koon deemuun ture. Yeroon mana haadha koo deemetti haati koo nyaataan al takkaallee waan namiituuf mana barumsaa dhaqeen mana isheetti goreen waan isheen naaf kennite nyaadheen gara mana haadha kootti deebi'a. Kanaan yeroon dahumsa kiyyaa gahee daa'ima qaamni isaa miidhamaa ta'e nagaadhaan hin dahe. Kunis qorumsa gara biraa jireenya kootti fidee dhufe. Haati buddeenaa kiyyaa kan rabbi namaaf kenne amiin jedhanii fudhatu malee rabbitti asii ol hin gungumanii hin komatanii inni uumaa hundumaadhaa otoo ciniinfattuu du'uyyuu ni dandeessa ture. Baga rabbisiin nagaa godhee daa'ima kanallee siif kennee amiin jedhii fudhuu eebba inni jireenya keetiis siif fidu hin beektuu jettee na jajjabeessite. Kanaan gabaa keessa haadha buddeenaa koo waliin daa'ima dugdatti baadheen wantoota garaagaraa bitee gurguruun eegalee. Otuman jedhuu yeroon turtii waggaa 2 guutee daa'imni koo fayyaalessa waan hin taaneef ni dhukkubasi. Irraatii fagaadheen daqiiqaa 2-3 turuu hin danda'u.
miilaan ni dhaabbata deemuu hin danda'u harka isaanii diriirsa qabachuu hin danda'u sagalee guddaadhaan waan iyyuuf nama biratti dhiiseen deemuun natti ulfaata kanani itti dhiisee deemuu danda'u haadha buddeenaa koodha haa ta'uutii garuu turtii waggaa lamaa booddee na jalaa dhukkubsatee otuma yaalladhu daa'imni koo tokkichi koo na jalaatii boqotee hundaafuu haati kiyya gadda naftu mitiiree abbaa manaa ishee abbaa daa'ima koo waliin gadda dhuftee gadda teessee abbaan buddeenaa kiyyas jechuun abbaan mucaa kiyyas dhufee gadda mucaasaaf taa'ee namni akkuma akkasaatti gatii harkasaatu argatee bareedaadha mitiiree gadda torbee tokko mana haadha buddeenaa koo taa'anii abbaan buddeenaa koo nan ka'a yeroo jedhu miilisaaf harkisaa akka daa'ima koo ta'ee gadi taa'ee hin diriirfata qabachuu hin danda'u hin deema deemuu hin danda'u harkii fi miilli walitti hidhamanii kanaan duriyyuu ayyaanni keenaaf hin ta'u jettee haati koo na abaartee abbaa manaa ishee baachifattee gara manaatti galfattee eega sanaa haga har'aatti abbaan buddeenaa koo hidhamee manaatii hin baane sagalee ni dhageessisu sagalee guddaa akka daa'ima kootii ni iyyaa akka ijoollee ni boo'aa abaarsa eessaan dhufetu bifa kanaan akka inni isa qabe hin beeku amala daa'imni koo qabu hunda fudhatee taa'ee kanaan haati kiyya ergasa fudhattee gara manaatti galtee halkaniif guyyaa na abaartii mar'ummaan kiyyaan si daheera yoon ta'e mar'ummaan kee dhalan godhatiin yoo godhatte siin guddatiin takaalami kanan dubbadhe lafatti hin badiin jettee halkaniif guyyaa na abaartii mana ishee yeroon dhaqu balbala koon seentu naan jetti bifa kanaan erga daa'imni koo boqoteellee haadha buddeenaa koo bira waggaa tokko hin jiraadhe turtii waggaa tokko booddee maqaan kees badeeraa takkaas deesseettaa meemmoo sammuu kee gara biyya biraa deemiitii jijjiirradhu koottuu naan jettee haati buddeenaa koo na gaafattee anis eessan dhaqa yeroon jedhuuni otoo deemteellee biyya hambaadhaa haa ta'uutii garuu maallaqa kana nuuf guutuu hin qabnu naan jettee anis obbolaa abbaa koo yoon godhadhe nan hawwatanii gaddarratti wanta si barbaachisu nu gaafadhu hamma humna keenyaa si gargaara naan jedhaniiru jedheen isheetti himee yeroo kana isheenis na gorsitee birrii liqeeffachuu isaan biran deemee kana ni gaafadhe otoo hin taane nama sadii ta'anii kana ni gaafadhe ol liqiin otoo hin taane kennaa walitti buufatanii naaf kennanii atii fi obbolaan kee haftee obboleessa keenyaadha naan jedhanii jaalala natti argisiisanii kanaanis finfinne deemeen paaspoortii kiyya baafadheen baatii 2 eegeen piroosesiin hundi isaa naaf xumuramee viizaan naaf dhufee gara biyya hambaatti godaanee biyya hambaa deemeen waggaa 2 akkuma hojjedheen bakka yookiin immoo naannoo ani hojjedhetti biyya biraa waliin waraana walitti banuun boombiin dhukaasnii fi meeshaawwan garaagaraa naannoon ani jiraadhu sanatti bu'uu ni eegalaam maatiin ani isaaniif hojjechuuf mana isaanii galee gara biyya keetti galii yeroo biyyi nagaa taatu si waamna naan jedhanii tikeettii naaf kutanii anis waggaa 2 hojjedheen gara biyyaa haadha buddeenaa koo bira dhufee haadha buddeenaa koo bira akkuman dhufeen dargaggeessi kana dura argaaf iyyuu isa hin beekne naannoo sanaafis haaraa ta'e tokko gaaffii gaa'ilaa na gaafate abbaa buddeenaa kiyyaan gudeedamaa xinsammuun hin taane sammuu kootti barraa'ee dhala argadhee dhabuun koos miidhaan taane waan narratti geessiseeruuf kanaan booddeellee ilmi dhiiraa hin nafuudhaayee jedheen gaaffii heerumaa sana tole jedheen fudhee kanaanis jaarsa ergadhu haadha kiyyattiin jedheeni innis tole jedhee naannoorraa dhagahee haati kiyya ishee kan akka hin taanee fi isheen kun haadha buddeenaa koo akka taate jaarsi erguu kan qabamu haadha kiyya ishee na deesse biratti akka ta'e yeroo jaarsoliin naannoo sanaa isa gorsan natti mee anis haadha kootti meen haadha buddeenaa kootti jechuudha homaa rakkoon qabu kan barbaadamu siif milkaa'ee gaa'ela bareedaa argachuu keedhanaan jettee sanaan jaarsis gara mana haadha koo na deessee deemee haati kiyya na deesse kaleessa gaarii kan naaf hin taane maatii yookiin immoo jaarsolii na fuudhuuf ergamanitti akka isheen deessee daa'imni ishee jalaa boqoteeru mana koo waggaa 3 jiraattee dhiira natti fiddee naa gamsiistee jennaan mana kootiin ari'e dhiirri ishee fuudhuuf jedhe kuni ni beekaayi jettee gaafatteeni jaarsis jaarsummaaf dhufnee takkaafuu waan akkanaa dhageenye hin beeknu intalli kee akka heerumtu bakka gaarii akkasiif geessu hin barbaaddu yeroo jedhaniini intala koo miti mana haadha isheetti malee mana kanatti jaarsummaan maaliif dhufe jechuun ofirraatii jaarsa deebistee kanaan jaarsi waan dhagahe waa'ee koo gurbaa kanatti himanii akka isheen kana dura kana taate ni beektaayi yeroo jedhaniini anis isatti waan hin himneef lakki
hin beeku biyya hambaa turte dhufuu ishee qofan beekaa jedhee deebisee fi yeroo sanarraatii kaasee jaarsa gara haadha buddeenaa kooti erguu dhiiseeranoo dubartii deesseettu hin fuudhu naan jedhee anis haa ta'uun jedhee sanuma keessatti ammallee haati buddeenaa koo gaa'elatti seentee jeeqamuu keerra ammuma adda siif kutuu wayyaa jettee na jajjabeessite. Ammas otoon turiin baatii 2 booddee otuun ani biyya hambaa deemuuf viizaa eeggachaa jiru dargaggeessi gara biraan siin fuudhaa hin deeminnaan jedhee anis durseen sodaa kiyya kana dura daheen daa'imni na jalaa miidhameeraa yeroon jedhuuni rakkoon qabu anis jireenya mataa kiyyaa kan ittiin qaana'u kan hin dabarsinan qabaa jechuun seenaa isaanat kaasee jaarsa haadha buddeenaa kootti ergatee isheenis tole jettee qophii qopheessitee kabajaan jaarsa simattee isaaf na kennite cidha godhee haala bareedaatiin abbaan manaan koo na fuudhee viizaan kiyyallee naaf dhufee deebiseen hin deemu jedheen didee sababiinsaa immoo dhiirri na fuudhu hin argamu jedheen wanta yaaduuf gudeedamtuu manatti kan deesse abaaramtuu daa'imni kan jalaa boqote haadha deesse gaarii kan hin qabne abaarsaaf haadha yeroo hundaa maqaa ishee lafa hin keenye wanta hin qabuuf jireenya koof nan sodaadhaa kanatti heerumeen jiraachuu jalqabee heeruma booddee ilmaan horachuutu jira mitiire baatii jalqabaan gaa'elatti seenetti daa'imni garaatti naafee haa ta'uutii garuu baatii 9 guuteen nan dahaa yeroon jedhu daa'ima boqotaa gadameessa koo keessaa bahee ammas haalootiin baatii 4 booddee nan ulfaa'ee waaqayyotti baay'een boohee daa'ima fayyaa akkanaaf kennuuf imimmaan kiyya akkanaaf haxaa'uuf haa ta'uutii garuu baatii 9 guutee akkuma sadarbee kan jalqabaa dhiira kan ammaa immoo dubartiin boqottee gadameessa koo keessaa baatee waggaa 2 guutuu barri koo gaa'ela keessa seeniin bara boo'ichaa na ta'ee sadaffaarratti ulfaa'ee jennaan abbaan manaa kiyyaan Finfinnee hospitaala guddaa nageessiitii achitti dahaa hospitaala asii kan jiran dandeettii waan hin qabneefidha daa'imni kiyya kanarratti boqotu jedheen baatii 9 akkuman gaheen Finfinnee dhufeen mana ciisichaa kireeffannee jiraachuu jalqabnee guyyaan ciniinsuun koo gahee qaama ishee keessaa daa'imni kutamee haa bahu kanaan ala miidhamuu ni danda'a jedhamee qaama koo kutanii daa'imni otoo lubbuun keessaan bahin gadameessa koo keessaatii baasanii haa ta'uutii garuu uumaa rabbi jalaa gara kamittiyyuu miliquun hin danda'amuuti ammammoo ani ofi wallaalee hadoochistuu yookiin immoo anesteeziyaa maadanzajaa kan jedhan narraatii qooruu yookiin immoo dhaabbachuu didee hakiimota 4 na yaalaa jiraniitiif sodaa guddaan uumee wanta isaan dubbatan yookiin immoo haasa'an gurri koo guutummaa guutuutti hin dhaga'am daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 daqiiqaa 5 daqiiqaa 15 sekeendii 30 sekeendii 10 jechuun yeroo lubbuun kootti baatu lakkaa'aa turanii oliif gadi fiiguun lilmoo garagaraa qoricha garagaraatiin na waraanuu abbaan manaan koo daa'ima baasanii waan itti kennaniif wanta nachi keessatti ta'aa jiru waan tokkoyyuu quba hin qabu daa'ima argachuu isaatti baay'ee gammadeera kutaa da'umsaa seeneen sa'aatii 1 sa'aatii 2 sa'aatii 3 sa'aatii 4 ture turtii sa'aatii 4 booddee du'a kan kiyyaa doktoroonni eegaa otoo jiranii daa'imni kiyya lubbuun ishee boqotee ijoollee 3 ulfaa'een garaatti godheen dhabee kannaaf guddatee waggaa 2 guutee waliin 4 jechuudha daa'imni koo boqotee ammayyuu ani bakkan ciiseetii hin kaanee gurra koo qofatu sa'aatii amma kanaa hojjetaa daa'imni koo boqochuu sana keessa taa'ee dhagaheen imimmaan kiyya ijaan dhangalaasee kana hundumaa nan yaadadhaa nan beekaa dhumarratti naannoo sa'aatii 7 erga walirratti na furanii booda lubbuun koo natti deebitee qaamni koo inni kaanis hojjechuu jalqabee sanaan abbaan manaan koo na fudhatee gara biyyaatti erga na galchee booda waggaa 4 si waliin gaa'ela kana yaaleera kanaa ol dadhabuun barbaadu atis gara mana warra keetti galii anis gara warra kootti deebi'aa argee dhabuu rabbi nama haa oolchuu jedhee nagaadhaan na gaggeessee haadha ijoollee 4 awwaallatti ta'een ijoollummaadhaan gadda akka abiddaatti nama gubu sammuutti baadheen naanna'u jalqabee haati buddeenaa koo ati miidhamtuudha naan booddee gadi taa'ii anatti si wal'aana naan jettee waan qabduun hanga humna ishee na wal'aanuu na gargaaruutti mofuuftee naannoo baatii 4 harka ishee irratti wal'aanameen bifti koo erganatti deebi'ee booda beenu deebiitii hojjetadhu yoos nama taataa maallaqa of harkatti qabadhu waan fe'e haa ta'u jireenyaaf abdiin kutiin naan jettee maallaqa ofii naaf barbaaddee gara biyya hambaatti deebistee na ergitee tole jedheen biyya hambaa si'a lammataaf ijoollee
sadii ergan dhabee booda nani malee keessi koo gammachuu kan jedhame hin qabu waaqa waliin yeroo hundaa wal lolaam yaa waaqayyo mi'ammati bakka kamitti dhala namaa qixxee gootee uumtee natti argisiisimee naaf mirkaneessimee jechuun halkaniif guyyaa imimmaan koo gara samiitti oliin facaasaam maaliif carraan koo akkana ta'e jedheen baay'een bu'aa baay'een gaddaam haati koo nan guddisne haati koo nan jaallattu abaarsi haadha koo bakka maaliin deemee waan ani tuqe jireenya koo hundumaa keessa seena jedheen waggaa 4 biyya hambaan taa'e guutuu boo'aa gaddaa iyyaan ture turtii waggaa 4 booddee gama toora sooshaal miidiyaatiin nama aanaa keenya hin taane tokko waliin akka tasaa wal barree waa'ee koo na gaafatee iftoominaan dhugaa jirtutti naasa'ee dubartiin isheen kaan dhiira fageenyarra jiru ani durbummaa qaba jettee goyyomsiti atakkamittiin afur daheen arfanuu na jalaa miidhamaniiru jettaa naan jechuu jalqabee anis kanaan booddee soba dubbadheen nagaasa kamin argadharee akkanattuu jireenyi natti dukkanaa'eeran jedheeni kanaan innis lakkee obboleetii koo waaqayyo guyyaa tokko gara kee dhufee jireenya ammaati dukkana jettu kana ifa siif gochuu danda'a abdiin kutiinii naan jedhee yeroo kana anis warri abdii godhattan abdii godhaa malee ani jireenyaaf nama abdii kutedha haadha buddeenaa koo gatii natti baasteef jedheen biyya hambaa kana keessa hojjedha malee mataa koof miti jireenyiin kanaan booddee jiraadha hiika kan qabu hin jiruun jedheeni yeroo kana innis haadha buddeenaa kee akkana si gargaarte haadha siif taate kanaan walla barsiisinaan jedhee anis maal gootaafiin jedheeni otuu danda'ame otoon badhaasee bara kana keessa haadha caalaa haadha buddeenaatu na jaallate jechuun soba dhayoon jedhe soba natti hin ta'u naan jedhee anis rabbi haadhaan na miidhee haadha buddeenaadhaan immoo na badhaasee bakka abbaa koo naaf ta'ettiin jedheeni sanaan bakka jiraattu bilbila ishee kenneefiin mana ishee dhaquun isheefis ijoollee isheefis uffannaa fi muuzii bitee dhaqee galateeffatee akkana waliin haasa'aa jirullee isheetti himee battaluma ani bilbileefiittis gurbaa gaarii gurbaa bareedaa kan immoo eessaa fiddee maal ta'a daftee dhuftee si fuudhuuf fedha kan qabu yoo ta'e waliin jiraatte naan jettee anis tole jedheen waggaa arfaffaa koo akkuma xumureen gara biyyaatti hin galee torban tokko haadha buddeenaa koo bira argan ture booda jaarsa ergeen si fudhaa yeroo inni naan jedhu lakki kanaan booddee gaa'ela kiyyallee iccitiidhaan godhachuun qabaa keessumaa haati koo akka isheen dhageessu hin fedhu mana nuuf kireessiitii bakka jiraattutti na fudhuun jedheeni yeroo suma daa'imni gadameessa koo keessatti hafee hangan dahutti baatii 9 guutuu mana amantaarra naanna'aan ture yaa rabbii jireenya kana jireenya naaf godheetii abdii natti kenni jedheen imimmaan koo facaaseen kadhachaan ture gaafa eebbisus isatti hin xiqqaatu mitiire ijoollee lakkuu 2 dhiira tokkoof durba tokkon argadheen ni boqotu jedheen amma toon ilaalu ijoolleen koo naaf guddachuu jalqabanii waggaa 7 ammallee mucaa dubaraa tokkon argadhee waggaa 2 keessatti rabbi guddaan ijoollee 3 naaf kennee abbaan manaan koos nama toon taane warqii naaf ta'ee abaarsa hundumaas kan namarraa cabsu cubbuu hundumaas kan namarraa deebisu rabbi guddaadha mitiire ayyaana isaatiin anaa fi mana koo yaadatee yeroon si'a lammaffaa biyya hambaa deemetti haadha buddeenaa koo akkana na jaallattuuf mana ishee diigeen ijaareen hojii gabaa keessatti hojjettu dhaabsiseen suuqii guddaa bareedaa ta'e dhaabeefiin obboleessa kiyyaa dhiira hangafa isheen deesseef immoo baajaajii tokko biteen wantan hojjedhe hundumaayyuu gaabbii tokko malee ishumatti hin fixee rabbi garaa laafina ishee obsa ishee kadhannaa ishee naaf ilaaleetu natti araaramee ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddeessiniif dubbiseen hin ka'a akkasin irraa barattanii hubannoo cimaatii tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan wanta isinitti dhagahame komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraa isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti qopheessuuf qindeessu si waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.